Abbaba bassoo ballaaja. Caalaa cuubee cabbateesha. Amma gaafa san Iskandar Khobaana qabee maal naan jaa? Abbaba bassoo nyaachisanii caalaa maaliif cuubee cabbachiisan? Caalaa maaliif cuubee cabbateesha? Inumaa bar Oromtichaa kana kaasa malee ka Soomaaltichaatis. Warwaa maxay dee akhi abbaba hulli gizee bassoo barees mee jirtu? Kanaafu cuubee maaliif cabbatee dabaramni? Gaafiin Kan bassoo nyaatee beekum cuubee maal cabbata? Wallee gaa cuubee kanaan bachoota narraa fudhatu taatu. Gama kushinatti kaafan Ana mata kee raafata. Asteer Maamuufa. Achis dura kidabree mata. Amma bare sagantaa bashannaati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة منتا مسلمة مرانو بقى قويا في بيكما قويا نمو حوهنا أيانا إيد الفطري دا خنا كلا كوفسر هجرتي برا كم تقوفي إبا أفري في أفرتمي تقون إتين إسنجي سنين جنة رديبودان أمة منتا مسلمة خان دنيا تنهون در رجرون إيد مبارك سنين جنة أران تنغا شرماركي آدمي في أكسمتو أسكندر علي دا سايبوتان إسا خان أسجران مرا هذا منا شرمار كده سمية راس بكتك وجين تودانيكا أكنتي نياني بريدان كنو قبائي أفيرمني خنولين أسجرو جتشودا جولي دريوود أرتستوتا دريوود بكتك تودانيكا خن أياني فتشا جروتشودا واحدو وان غرغرات خنول غافنو أياني مال فكاتا ولينجرين مال فكاتا هجوم مال فكاتا تولو أولتم مال فكاتي خنين اندرتو خن ولينا سونو تاتي ترتين كيسن نفانا تاتو سنين جنة كمبارنا قويتا غلا نيهاجيو بريغري كماچودا نوناجيو إيجا والبوهرسات خنا خيسة هاسو خنا خيسة بوهرتيز نجرتي شو خيسة فونياني بريدان كنا ستة خن أكنو قبائف شرمار كده في اسكندر اللي دا جاسو منا خنا ترول ثم دا في خنيني فوقتك أوليان وقتك جاية أن جولنتون أفتر اللي يرود أنا هالت بشانو تغني هالت تينغ موجيتين دائما يتجرا دوبا نموني خيني قارن ترسلا globalization شنا خيسة نجرا hawaasni Minnesota kan kanalalo jolleen tummiidhamte jechuudha nyaataan akkana kunoo bash kunoo mee arrawaan takkalleen tuqna hanumaan if akka feetaniif godhaa oolaadha if gaagoon immoo barbaachisaa dhaamtii beekadhaa joollanaa isin bira jira nama guddaa isin bira jira akkana waliin jenna gaa turtiin keessan dhufaan haa taatu jenna. Kambarana goitaa galaanni haageeyu bareegere gammachuudhaan nunaageeyu. Hawaasa dirreedhaa kan arra hojii garagaraatiif jiruudhaaf akkanumattu Minnesota jiru jechuudha. Hawaasa dirreedhaadhaa kan Ameerikaa Minnesota jiru. Woo kam jirtan? Hassan Abdulqaadir ayimoodha. Khabarni beekaa jeetka jalatti. Warra kumaan todaati beekte. Awa eegaan Hassan maqaa dheefu dula abboleessa majiideedha. Abboleessa majiidee jirtaatoo saayiftetti teenya. Tan wajjin aartii garagaraa hojjechaa turte sagantaa echuma jaalalaa mi'aawaa mo'aaz hojii dalagaa turte na fakkaata caaltuu Nuurassan caali atiyoo jirra kun hoogaa nuti eewwas akkuma nu dhiiftee deemsanii akkasuma jirra kun hoogaa alla magan Kambarana goitaa galaanni haageeyu bareegere gammachuudhaan nunaageeyu. Tole gaamma walboorsaatuma akkanumatti guyyaanis waan guyyaan aadaa alfixrii taateef iid alfixriidhaa taateef jecha ammallee irra deebuudhaan uummata amantaa muslimaa maraanuu iid mubaarak isiniin jenna. Mee dargaggoo lamaan gaa baatii soommanaa tana bu'aa bayeedduu keessa haasoo keenya irratti maallaqa
namarraa kadhatanii waan akkanaatii jira jettee nama sanii ibsitee nama san amansiiftee namni sanoo wanti tun bakka naa gahaa je'ee laalee kana hundaa'u nam lamaa sadii gaafattee hojii tola ooltummaa ooluun ifiifu waan baay'ee nama rakkisaati. Waan baay'ee nama rakkisaa. Kanarraa kan ka'e egaa dargaggoonni lamaan kun artistoonni Direwood kun kan akkaan jaalatamootaan Sharmaarkee Adamii fi Iskandar Aliyyiidhaati gaa kanaaf gama gaafiidhaa kan hin deemu gaafiin tiyya isaaniif takkuma jechuudha. Wal duraa duubaan nu deebisan. Durarratti Sharmaarkee Adam mee maaltu hojii kanaaf isin kakaase? Gaafii tiyya duraati Iskandaritti sanuma jechuu gaafiin tiyya. Gara gaafii keetitti achi deebi'uu kiyyaan duratti gaa nyaata hisaaba ala nyaanne beekta. Keessaafuu Iskandaris akka gaarii dha'e. Nyaata kanaas ta'ee sagantuma kanaa ispoonsara kan godhe hawaasa Direewaa kan Minisootaatti argamu. Akkuma ati reefu beeksiteetti haa xiqqoo Iskandarii fi Sharmaarkeen nama maraatee wal aanu jiranii isaanuu maraachuun oolanii dura isaan haa ollaanu jedhaniiti. Ispoonsara nu godhu isaaniiti. Akkasitti har'aan tana qaamni keenyaa sajajjabaatu jedhanii ispoonsara nu godhanii kanaafuu isaaniin galatoomaa jechuun fadhaanii gara gaafii teetitti hoggaan achi dabru immoo hojii tola ooltummaa sabni eegaluu dandeenye rooba dheengaddaa kan magaalaa Direewaa keessatti akka gaarii roobee keessattuu ganda Caattaraa jedhamu akka malee miidhe. Rooba sanii tutu gaa miidiyaa garagaraa yaamanii miidiyaan takka illee hin dhufneef yeroo fi san booda nuti yaaman eegas booda nuti hoggaa dhufnu gaa uummanni qabeenyu hedduu akkaamatti bishaan mana isaanii guutee haala qorqorroo gubbaan isaan ol fuudhaniitu ture. Yeroo waan san agarru gaa meeshaan isaanii hundinuu irraa akkasitti balleeffamtee oduu daleenee akkasitti hoggaa gadhiifnu hawaasni keenyaa kan Minisootaa jiru. Keessattuu hawaasni Direewaa kan Minisootaatti argamu dhimma kana hogguma san furmaatatti kan inni jechuudhaan ijoolleen gandaa kan Direewaa Caattaraa taate walitti qabamtee uummata kanaaf furmaata kennuudhaan meeshaa kamanni irraa jige jaaruu akkasumas meeshaalee isaan irraa waan akka firaashaa kumbula irraa badees akka isaan bakka buusaniif kanarratti isaanii hojii akkas wal dubbannee kun godhamee jechuudha. San booda yoo ilaalte dhiyeenya kana magaalaa Direewaa keessatti bakka hedduutti gargaarsi adda addaa sababa dhukkuba koronaa kanaa wajjin wal qabatee gargaarsi godhamu jira. San keessatti maal agarra nama rakkataa ati yaanne jechuun namni kun bakka rakkataa jettee namni isa gargaaruuf kan jirre hoggaa agarru wal dubbannee naaf Iskandar maaliif nama kana nu hawaasni keenya sababa koronaatiin garaan laafee jira garaan jiidhe kanaafuu maaliif sagantaa daleenee fi gadhiifnee akkasitti uummata keenya ka gargaarsa godhuu fadhuu fi harakkate walitti finnee dildila maan taane waan joon bifa saniin jechuu jalqabbiin keenya. Durarratti hawaasa Direewaa kan Minisootaa kan maraaturraa nu dandamachiiseef zajaan keessan jannataa jennaani abbichi akka nuun jee abbaan waan if beekuuf jecha arra dandamannee siin jenna nuti gama keenyaani. Maalla beektaa hoggaa waan kana naa'imu Sharmaarkee ati illee xiqqoo yaa iskeen faan bargadhiisuuf guyyaa 17 qofaaf beefiidhaan. Osoo gadi hin dhiisin gaafunoo Itti dhufteeti akkasitti dandamachuu dandeenya irra qoonqoo sirrii nyaannee jirra waan baay'ee akka nyaatini. Sanumaan wajjin wal qabatee egaa isaaniinis galatoomaa jennaani hawaasa Direewaadhaa kan Minisootaati Sudaan gara gaafii kabajamoo obbo Nagaash nu gaafatetti gamas kan deebinu ta'a. Sochii tola ooltummaa kanaaf maaltu isin kakaasee waan jiruudha. Ani akka nama tokkootti hamileen waan kanaa kan keessa dhufuu danda'eef qaamoleen garagaraa dhaabbanni garagaraa yeroo hojii tola ooltummaa keessaafuu harka qalleeyyii bulchiinsaa fi naannoo isitti argaman gargaaranitti fakkeenyaaf namni dhibbi takka yoo gargaaramu ta'e iddoo sun akka argamu namni 300 namni 100 takkaaf amma raashinni saabunni wanni adda addaa qophaa'u ta'e iddoo sun namni argamu namni 300 namni 100 fudhatee namni 200 ni hafa jechuudha lafatti 200 kun 100 fudhachuuf irra sambarra dadhabaa ta'uu mala ni beektaa haacha keessatti agarru sana. Garaan nun danda'u gizee akkasii. Kanaafuu nama 200 lafa hafu kana karaa kamiin akkamitti gargaaramuu akka danda'an qaamolee garagaraa dubbisuudhaan dhuunfaadha.
aboo uummata akkanaa rakkataa hedduu jira yoo gargaartanoo jechuudhaan gaafachuun si galee rakkinni hawaasa keenyaa waan bal'achaa dhufeef keessaafuu dhibee koronaa kanaa wajji wal qabatee hawaasni baay'een hojii hojjechuutti hin jiru. Kan duraan sumuun shilingii carraaqqatee lubbuu rabbiin uume tanatti qoonqoo guuraa jiraachuu jiru sanaftee jirti amma. San ka'umsa godhachuudhaan egaa namoonni hedduun kan duraan garaa jabaachuu eegale warra biyya alaa taa'ee bara amata 30 sumuun takka biyyatti hin arginetu bara amma doolaara 100 ergu eegale alhamdulillahi rabbil alamin. Kanaafuu koronaan baga dhufachuu dandeenya. Koronaan baga dhufe ani hin jiru. Sigilee. Immoo namootan walii tola ooltummaa akka oolu godhee jira. Askandar Oguuta akka afaan ittiin simura. Koronaan baga dhufe akka waan jetteen na fakkaatee taatiin jenne jette malee koronaan advaanteejii fi disadvaanteejii qaba. Advaanteejiin isaa namoonni duraan akka jettetti amma 30 50 hagaragalee ijoollee biyyaatii fi walumaanuu waa takka yaadannee jira. Amma immoo namni garaa walii laafuu eegalee jira kun advaanteejii isaati. Disadvaanteejii murrug godhuu namaati. Kanaafuu achirratti silaa takkarra naa deebite namootan keenya walii galchee jiraa jechuu ni dandeenya. Advaanteejii koronaan fidee jechuu hin dandeenyu. Koronaan just 50 yoo ta'u ta'e 50 sababa koronaa yoo jiraatu namni nama waan gargaaru maaliif dalagatatti hin jiran gaa mana hidhaatii barqa jiran mana keessatti ukkaamanii jiran kaduraan mashuu faadha abbaa erguu bara ergutti hin jiru buraasan sigilee memma tokko du'aa ifirraa baasnaa dhukkuba kana rabbiin irraa haa qabu jechuudhaan haa godhu jiraachuu mala garuu sababni koronaa jeeyyaatu sababni guddaan jijjiirama gamaa gamanaa jijjiirama kaabaa kibbaa bahaa fi lixaa kan hawaasni Oromoodhaa guututti wal quba qabaachuudhaan caasaa uummachuudhaan wal jala deemuudhaan alaa keessaa wal quba qabaachuudhaan sochii isaan godhaa jiranii malee koronaa jeeyyaatuudhaan dirreedhaa keessa yoo fudhatte koronaa waan jiru hin fakkaatu bara yoo ilaaltee jiraatte. Hawaasni ilaalchi koronaaf qabu hedduu gabbu'a bar hin jiru faas hin jaan fakkeenyaaf amma hummaan irraa hiyyattee gisee gad dhaabbattee ilaaltu sin amanan amma waan ammaati nan jette koronaan maali kasin juu jira bar bakka na biroonni gargaaramu jirte hawaasni biyya alaa bar sababa koronaatiin maallaqa walii qabanii kasin ergu jiran awwan irraa dhiisaa dilii isaaniif irraa dhiquu fi qajeelchuu nama jira. Yaadamu bataati yaadee Iskandarii miti. Aboodii isaa Oromoo walii galtee jirti. Aboodii isaa Islaamni walii galee jira gamaa gamanaan. Obboleessa kiyya bara qaamata dila takkana quban qabnee bar dawwalee aboo doolaara 50 erga dhaqee fudhadhu naan jechuu eegalee hedduu gammadeetiin jira. Ardaalee sagaleen Direwood akkasitti argamutti bar gargaarsi takkaa hin baramin bar godhamaati kee jiru. Maallaqa gurguddaa ramatuudhaan hawaasni tumsa godhee miskiina isaanii bifa ittiin hunda gargaaraa jiranii jira jechuudha. Naa koronaa mitii jechuu barbaadeeti. Olumaa dhufte tun. Dhuga baanta Iskandar Aliyyi haatiyetti kanaan achitti maas hangaa beetee akka nama tokkotti nama baadiyyaa keessa guddate nama islaamii idduudhattis guddate. Uummanni amantaa muslimaa waan addaa takka qaba tola ooltummaa irratti fiifu jala deemanii qoratanii waan kana qonnoon dhaleessuu dhaba malee zakkaa jechuudhaan baadiyyaa keessatti warra midhaan namaa fixrii jechuudha jaaniin akkanatti baadiyyaa keessattis magaalattii numaatu hedduun dhagahamu amma baramaa jira. So asirraan kan ka'e kun numaatu yeroo soommanaa tana waan akkanaa tana harka qalleeyyiidhaaf kannu yataamaaf kannu warra uumaan qabne deeggaruun durattumaa uummata amantii islaamaa biratti kaniin keessa guddadhe keessattis bifuma saniin jechuudha. Akkasirraayis kaanee rakkoon amma jirtu aad gootus waan kana firraa baasuun durumattu soomana keessa hambarame jechuu fedheetan arra boosuu fedheeti. Keessaafuu gareen Direwood deemuudhaan eenyutu harka qalleeyyiidha jedhanii dubartii takka kimiyaa ammatta jedhaniin haadha ilmaan 8 anis akkuma nam tokkoo Direwood irrattiin arkee erga Direwood irratti haasawni isaan godhame booda
maallee inni guddaan isiidhaaf kan argame. Laala hawaasni keenya hangam takka miidiyaa akka hordofu hangam takka garaan akka isa laafu. Eegas boota sagantaa sana hoggaan laalu waan akkana jeetu barri yeroo seenaa soonee sambooda immoo jettee hoggaa abboleettiin teeysan akkasitti waan guddaadha. By the way wanti miidiyaan Direwood dalagaa jirus waan guddaa waan baay'ee waan mootummaanuu miidiyaa kanaaf deeggarsa godhuu qabu tokko. Maaliif miidiyaan kun deeggarsa mootummaa ta'uun waan silaa mootummaanis dalaguu qabu. Hojii baay'ee miidiyaa hojjete Direwood baay'een isin jaaladha. Asirra dhaabbadhee gama gaafii xiyyaatiin as tarkaanfadha. Duuba walitti qabuunis mashaqqaa guddaadha. Akka ammaas dirgeetti kannuun ammaas mashaqqaa guddaa dhibbaafiin kan hojii 300 dhufa. Kana keessa ammaas haasawni namni keenya maqaa walii baasuudhaa jira. Tanneen hundaa'u anamoonni takka takkoonni nama aarsaatiis ni jirtu. Odoon aarin akkuma dhufetti namoos deebisuudhaaf mudannoon isin mudatte hoo maali? Bu'aa biyya kana keessatti jechuu fedheeti arragaa turtiin keenya isin waliin irra deebuudhaan uummata amantaa musliimaa maraanuu Iid Mubaarakiin isiniin jaa. Egaa wanni nu mudate kana keessa hedduu jira. Ani fi Iskandaris yeroo duraatu waan kanatti waggaa seenu muuxannoolee waggaa lee dabre kan namoota biraarra raawwatamee fi akkasumas namni san akkamitti waan kana baachaa ture waan jiru irratti muuxannoo qabna. Tan biraatis qalbiis cabsuu asiyyoo qalbiis cabsanis qalbii teessi jajjabeessuuf hamilee guddaa sii kennu parsantii 90tu jira jechuudha. Tanaan waggaa walirra baalaansii gootu walitti waan hin dhufne jecha kaaniif gurra kannuu dhabuudhaan bifa saniin kan godhaadhaa dabarre jechuudha. Garuu mudannooleen hedduun nuu jirti. Maqaa walii buusuu fi wanni akkanaa kunis akkuma jirutti irra guddiinsaan garuu hamileedha. Keessattuu eega maallaqa isaan nu kennan isiidhaaf geessine booda uummanni hedduu gammade hisaaba haala. Warri duraan yaada ilaalcha addaatis qabaachuu turan gara keessaatiin seenanii dhiifama haala ittiin nu gaafatanii jira. Isinis jarjarree gaafii akkanaa isin gaafachuu turre dhiifama nu godhi kan jaanii jira jechuudha. Yoo komantii irratti seentee ilaalte du'aayi ajaa'ibaa fudhannee jirra jechuudha. Keessattuu wallaahi laazim dhugaa dubbachuudhaaf wanni ana akka gaariin na gammachiise maallaqa arkamee san caalaa uummanni keenya eegaa waan arkamee san isaaniif ibsine booda hedduu gammaduu isaanii hedduu dhibbaa dhibbatti osoo takka quramni hin jirre dhibbaa dhibbatti wanni arkamee san hedduu isaan gammachiise. San booda yaada maaliif fidan amma maallaqa kana akka nyaadhamee hin dhumneef kagarii mana bitaa lafa bitaa irra jaaraa hojii jalqabsiisaa ijoolleen saddeenan kun akkam bittinnuuneef ammas maallaqa kanaan isaan kana deebitanii madda galii uumtanii fi jaaruu qabdanii fi barnoota irratti xiyyeeffannaa godhuu qabdanii waan jaamu yaada garaagaraa nuuf kannuu turan jechuudha. Dhugatti gaafa viidiyoo san gaafa viidiyoo kimiyaadhaa gaafa waraabnu hawaasni keenya wanni beekuu qabu osoo hoggaa waraabuu dadhabne kaameeraa tiraayipoodii irra jira malee kaameeraamaaniin boo'uu ture. Iskandar akkuma viidiyoo irratti agartanitti dadhabeen isaa haasawisuu dadhabee akkasitti eediit gizeen an godhu eeditiin isaa qaamni kiyya suukanni na baasaa ijoolleen saayiboonni kiyya nu aboora deena bira dhufanii ta'anii isaanis barcaa keessa barcaa aboora deessaan na gaafachuu dhufan keessa bushaayee namuutu rifachuu namni akkana biyya teenya keessa nu bira numa jiraay san booda namuutu sagantaa san fixuu dadhabee takka takkaan hanga manaatti dhaqanii isii ilaalanii waan dandeenyeen haala ittiin gargaaranii ture jechuudha. Viidiyoon si hedduu nama rifachiifti. Maaltu na dhagama seeta sharmaarkee? Anis viidiyoo sana akkuma laaletti waan addaatiin na dhagamaa ture. Amma namatti hoggaa haasoitu. Tiyyaafuu waan biraatiin na dhagamaa ture. Maali kuni? Kaniin an guyyatti hoggu sadi nyaadhu ilmaan xaana san ilmaan keenya tokkichi baabaa waan kana naa godhi ummaa waan kana naa godhi jettee yoo godhuu fi baatte ilmoon san akkam si haa gootu tajuu ilmaan dillisan firii rabbi kana maa kannu baay'eedhaan gaddaa ture. Waan hin godhuun qabu yaadaan malee sagantaa irratti suukanne dholootsan ibsuu kiyyaafuu baay'ee gammadeetiin jira. Si afaaniin fuudhe. Kanaafu ani Direwood achirratti eegaa ilaalee booda dhaabbanni Direwood dhaabbata miidiyaa qofa
koomentii barbaade takkaayis waan biraa dalagoo doonteen dhaabbata bashannanaati Direwood dhaabbata tolu ooltummaa dhaabbata bashannanaa fi tolu ooltummaa Direwood yoo jenneenoo waan ja'atiin na keessa dhufaa ture si afaaniin fuudha. Akka yaadaatti koreen Direwood illee yaada kana kaafteeti maal goone ammaaf Direwood ingaa promotiona sagantaa bashannanaa dalagaa yoo rabbi jee fuula duraaf karoora qabna. Khamataa isaa kayif dandee tolu ooltummaa irratti hojjechuudhaaf jechuudha. Maaliif jennaan miidiyaan kuni Direwoodiin hawaasa keenya kan Minnesota wajjinis waliin haasofne baatilee muraasa booda inumaatu weebsaayitii irra yoo gadhiifne hooyi wanni jirus waan jiruuf jecha inshallah yoo rabbi jee achirratti sagantaa bal'inaan dalaynu torban dhiyeessinus jiraachuu ni malaa jechuudha. Himannaa deebi. Takimi haasan ittiin sii deebi'a. Edit godhuu dadhabne osoo boonyuu qaamni keenya osoo suuqannu sila sagantaa isii sanan dee saan lama irraan fudhatu yookaan saan takka irraan fudhatu dalaguudhaaf. Garuu galgala guutuu sanumaan dalagaa oole. Toora subiiti kan hin gadhiise. Dadhabee jechuu dalaguu. Sanboota micoo bileetii takka maqaa isii Munaa jaamti. Ijoolleen isii faranjiidha afaan Oromootu hin beekan. Viidiyoo salaaltee isiin siksik jettee bochi. Ijoolleenis teessee wajji bochi. Wayi nama biyya kiyyaa jettee. Ijoolleen moo hin beekan afaan maal jaanii hin beekta haadhaan. Maal ta'anii boo'i jiranii nuyi hin beekti jaanii afaan hin haadhaan. Isiin anarra dawwalti na dubbisu jirti. Siksik jettee bochaa na dubbisti. An akkam jeetiin anis daran idiitu akkamitti godheen beekamu akkam sagantaan isii hedduu bakka dadhabne jechuudha. Sababa sanitti namni hin boonye hin jiru sagantaa sallaalee kan gaddiin hin jiru kan boonyuunis hin jiru. Sababa sanitti kimiyaan seenaan isii hedduu nama gaddisiisa. Garuu yoo laalteen isiin hedduu nama sammuullee qabu nama jechoota hayyoota dubbatudha. Nama cimtuudha. Garuu beeyta jiruun tun gizee takka akka nafaadha qabdi. Tanaaf amma rabbiin nu milkeessee jira. Kimiyaan uummanni Oromoo cinaa dhaabbate garuu gara mootummaatiin immoo hanga ammaatti deeggarsi takka illee kan godhameef hin jiru. Nama akkana kan uummanni Oromoo cinaa dhaabbatee maallaqa hanga kana walitti qabeef mootummaanis anoo maaltu irraa eegamu jechuudhaan odoonii fi lafa kanneef maallaqa harkamee kana irra ijaarrachuu ni danda'ama jechuudha. Kanallee gamanumaaniin ibsuu barbaada. Bulchiinsa dirree dhawaadhaa. Yoo gamanumaan kimiyaan uummanni Oromoo gargaare tana inninis lafa xiqqoo takkallee gaara gubbaa maan ta'an yoo kanneef mana irra ijaaruun ni danda'ama. Kanaafuu mootummaan kanaan xiyyeeffannaa irra godhuu qabu waan jiru gamanumaaniin qabaa jechuudha. Kan baarana goitaa galaanni haageeyu bareegere gammachuudhaan munaageeyu. Guyyaan Iidaa akkasumas guyyaa Iidaa gaa miidiyaa garaagaraa yoo kalaallu taate sagantaa bashannanaati jira. Kanaafuu sanumaaf jeetiin anis mee osuma gaafii wal gaggaafannu ati nu gaafattu yoon ani manuma guutuu gaafadhe yoo jeetiin gaafii takka yaati. Gaafa duraanii gaafa nuti kiflii takkaa fi lama qaraanu. Kutaa takkaa fi kutaa lama gaafa qaraanu. Kutaa sadiitti isa? Kutaa sadiitti. Afaan Amaariffaa barachuudhaaf maal nuun jaalsete Abbabee Bassoo Ballaaja Caalaa Cuubee Cabbateesha amma gaafa san Iskandar Kophaa naqamee maal naan jaa Abbabee Bassoo nyaachisanii Caalaa maaliif Cuubee Cabbachiisan Caalaa maaliif Cuubee Cabbateesha amma gaafii kana mana guutuun kaafadha Caalaa maaliif Cuubee Cabbate Abbabaa Bassoo Ballaan tun bakka yuma jirti. Caalaa Cuubee Cabbata Abbabaa Bassoo Ballaa sadrumaanuu akka maanu kokorsanii jarri kun bar waarraam ta'ee galamte. Inumaa bar Oromtichaa kana kaasa malee ka Soomaaltichaatis war waa maha iddee akhi Abbabaa hulli gizee Bassoo barees mee jirtu maayo Abbabaan Bassoo nyaachisan kun ganamu Abbabaa Bassoo Ballaan wajaa beeytan maal Abbabumaan Bassoo nyaachisan kun jenne Kanaafuu yaa barnootuma yeroo saniitu barnoonni yeroo sanii gama dubartootaatiin illee Abbabech kushinaa gabbaach jeeti Abbabaa wada gabayaa hedee jaa kun jechuun amma dubartoota hogguu gama alawaadaatiin fedhuu qofaa jechuudha sirni barnoota yeroo sanii
arraga dubartii laali dubartii bararra mufariyafaatu jira taphe helle chilaali dhiira jirtume professor Hiruut fa caaltuu faadhaa jira bar Adaanech faadhaa jira bar kanaafu tannen gama khushinatti kaafan bar ana bakirra asteer mamufa achis dura kidabre mata أو بري سكتام مشهوراتي تأثرت أي نوع مكان سي أثرت مامو أستير مامو بس إسي تروح تكاني جرتي بر أني كودان وجاني تجاجلو أمريكا دكتين بنزيل ورابات جت الماس ما كوجانين تلامبوتي برد بركون تجبا داجرا خنافو سرنا برنوتا خنا سواجرو وانا تشرا غادر يبقى غافين تيتي فيتا اسكنتر سريدا تورتي تشودا خنافو چوبه مالف چبته لبر مني غافين اي خام بسو ياده به خم چوبه ما چبته وله غا چوبه خنا بچوتا نا رافدتو تا چو وا بچودا جنه چوبه با فنموتا ونفته يا بمله اتو في تبرا جراتوتا إدل الدنيا كنن هردفتوتا أمنتي مسلمة تاتن مرافا بقى أيانا إيدا الفطر إيداتين التين سنجيجتشو هاوي ساخن إبسو حواسا الدريد وعدا كان منسو تاداتي يرو أمانتنا حواسا خينيا خن بيا خيس جرن ركو غرغراتي فسات إلما راجرن غرغرسا في ديغرسا غدودان حواسا أكينيا چنا دابچو آدا هاغودن ركون حواسا كينيا الركو خينيا جتشودان تمسا غميسا باچا تجرا إردي بودان حواسا مسلمة مرانو بقى أيان إيد الفطر إيداتين نغيان إتين إسنجه جتشادا أيان نخون خن غمچو خن جاللا خن يتيما في ركتا خينيا إتين يادا نونوف حاتو ننجا حواسا الدريد وعدا كان منسو تاداتي Kambarana goita galani hageyu baregere gamachuda nuna geyu